Ammoo halkanii na daawwattee yaada laphee kootiis ni qortee na sakattaates hamaa na irraa hin arganne afaan koos hojii ilmaan namootaa akka hin dubbanne jedha. Kanaaf al tokko afaan Geeziitiin jennee al sadii immoo afaan Oromootiin jenna jechuudha. Faaruchi faarsaa Daawit faarsaa 16 yookiin 17 lakkoofsa 3 irratti argama. وفتنكو للبيا عمكركني وإترك أصحاب العليا كما يجب عفويا قبرك وعلما يا halkanii na daawwattee yaada laphee kootiis ni qortee na sakattaates na irraa hin arganne afaan koos hojii ilmaan namootaa akka hin dubbanne halkanii na daawwattee waliin jira.